Ani kiristaana ta'isiin jechaan jiru kiristaanummaarraa. Ani Islaama, Oromoodha, Oromiyaadha, Itoophiyaadha, muummee ministeeraa qabnaa biyyi. Amantaan keenya kiristaana keessa adamee kami? Ay, kiristaanummaadhaan. Kiristaana qabatte kiristaanni kitaaba 80 takkaatiin qaba, 73 qaba, 66 qaba. Pheenxeen 66 Protestaantii, Ortodoksiin 80 takka, Kaatolikiin 70 pheenxeedha mi'ati. 66 nama. Tole, gaafiin kee Yesuus waaqa ni qabu moo hin qabu achirraa eegallee. Yesuus ala dursa wanti ni haasa'uu barbaade jalqaba ofii godhaa jechuudha. Akkuma isin dhaggeeffadhaa ture wal dhaggeeffannee yoo haasofne gaarii natti fakkaataanii. Akkasuma gaarii. Fakkeenyaaf macaafa qulqulluu ati dubbisuu dandeessaa maybe garuu macaafa qulqulluu namni hubachuu danda'u nama hafuura waaqayyoo of keessaa qabu malee namni hafuura waaqayyoo of keessaa hin qabne macaafa qulqulluu dubbisee hubachuu hin danda'u. Maaliif yoo jette macaafni qulqulluun istirii osoo hin taane seenaa osoo hin taane dubbii waaqaadha. Macaafni seenaadha. Macaafni seenaadha. Macaafni seenaadha. Kitaaba macaafni seenu hundi isaatu istoorii. Taraa somnagaa. Taraa somnagaa. Istiriin seenaatiin daanjanii seenaadha. Taraa somna asaan jiru. Aanaa fi nama tokko haasa'u jira. Inni dabbaraa atuna dabbartee gadi bu'ii taataaf godhe afaan usii taa'e. Amo cufa. Amo jechuudha. Nama afaan dubbachuun dabbara. Taraan furatu warra keessan maal beeka isaa dubba irraa furatu ayyatis. Inni sirraa furatu. Amo canatu asaara laala. Amuudhaaf kan ayya. Amo miyuutii qabadhu. Jara sillaasee. Kabajaayoo haasofne wayyakaa. Amo miyuutii qabadhu. So wanti haasaa jiru kanadhaan. Macaafni qulqulluun geggeessaa hafuura waaqaatiin kan barreeffame malee akka istirii seenaa namaatiin namaan qoratamee kan barraa'e miti. Kan akkas Phaawulos tokkos jedhe Yesuus hin jenne bara. Hin jedhu Yesuus takkaatu hin jenne. Dura naaseeraa erga naaseeraa haasa'eeti. Amma maal raasone waan sin jedhe haasawa kan kee wal dadhiisee anis kiyya masjidatti dhiisaa TikTok irra jirra. Waan jedhe Yesuus Kiristoos waaqa keeti Yesuus waaqa ni qabu moo hin qabu? Waa'ee macaafa qulqulluu dubbachuus waa'ee macaafa qulqulluu as baatee dubbachuu hin dandeessu. Maaliif macaafni qulqulluu seenaa yookiin dubbachuu hin jiru maaliin dubbachuu hono dubbachuu hin jira eenyuun na dhoowwe. Waa'ee macaafa qulqulluu ati macaafa qulqulluu akkamitti beektaa? Maaliif macaafa qulqulluu dubbisaa jirta malee akka jiru. Kuni Roomee sirra wayya Roomee nagaan siifaa ta'u. Naguma Roomee irraa fuuta Roomee sirra wayya ani irra wayya sisee guu lallabdee harkaa fuutu. La rakkoon qabu waan si gaafadhu ani kiristaanaatu wangeela naa kanne maaf naa kanne tan afaan Oromoo geeddartanii maaf naa kannitu rakkoon qabu siilaan akkatitti maaf naa kannitu maaf naa laattu qoy kana riifatini ati maal nama guddaa miti my time again guddaa fi atis gudduma guddaatu abbaa keetu akaakoo keetu haa ta'u nama don't worry waan siin jedhe amma gaafii kiyya hin deebistamuu hin deebistu. Nan deebisa rakkoon qabu gaafii baay'ee salphaa. Okay, salphaa kana deebisa. Yesuus Kiristoos waaqarrattis lafarrattis waaqa qaba moo qabu? Okay, kana dursa waa'ee ani sin gaafadhe naaf hin deebisu. Yoo kana deebisne maal nagaa anaatu gaafii anaatu itti jira si gaafachuu maal nagaa fatta gaafii gubbaanati. Saan fixin carraa aamoo nagaan siifaa ta'u akkam jirtu welcome. Cufadhu Ermi. Thank you. You try your best. I appreciate it. Galatoon. Ermi fixeera. Ermin fito Ermin hin deebisu dhis. Ermi akkasumatti taa'ee firraati dhis. Yookaan deemullee hin dandeessa. Feetu taa'uu dandeessa. Feetu na eebbisuu dandeessa. Feetu na abaaruu na arrabsuullee dandeessa. Mirga keeti. Teessee asirraa carraasee kanne. Aamoo kiristaanaati. Ayyee kiristaanadha. Kiristaana keessa adamee kami? Piroostaantii. Pheenxeedha jechuu. Yesuus lafarrattis waaqarrattis waaqa qabu moo qabu? No, gaaffii isaa waan yammaan deebisee darba. Kam? Gaaffii isaa ammaa isaa. Achirraa kaanii. Ammatiin Ermiidhaan jette. Maaliin jedheen? Isatti ammati jette kana macaafni istiriidha jettee. Waan san dhiisii isatti afaan deebisee san siin jenne gaafiin kiyya ijoon kiyya my question xiyyaaqeen kiyya. Maaliif macaafa? Kana ture dhiisi an kanatti hin dabareen dhaggeeffadhu yaa gobasi itti dhiisi yaa aamoo akkam isin godha jaa isin sadeenu sillaaseen irraa gabbu'a. Ummata biraa barsiisota faarfattoota daaqonoota galfadha. Paastoroota. Artee nama waa beeku guddaa hojjaasaawun kana caala. Abumaas. Sirnaan yoo haasofne maal ta'a? Ammati nama guddaadha jechuun haasaati. Umrii kiyya dhiisaati umrii kan koo dhiisi ati nama xiqqaa harma haadhateeti hoo jirtaati.
Odaa jirta. Rakkoon qabu. Maali Wal gudduma qabannee kiyya haasofna. harri dabaasee umrumarraa maa soota umrii yoo jettan Yesuusis umrii 30 nama guddaa atis nama guddaa Muhammadis alayhi salaam hundi. Okay waan jedhe isin kana keessa eenyutu naa deebisa Yesuus lafarrattis waaqarrattis waaqayyoon qabamu hin qabu. Gaaffiin kee kun gaaffii cimaa dhattee gaafataa taa'e. Gaaffiin kun gaaffii baay'ee salphaadha. Gaaffii ani hin beeku isiniif salphaa anatti cimate na cimate guddadha guddate umrii kan koo daran deebiseti maal rakkattu. Gaaffiin kee kun gaaffii salphaadha garuu waan an dura si gaafadhe. Aboo gaaffii salphaa deebisee guddaa boodaan si gaafadha salphaa kana. Gaaffii kana na gaafachuudhaafati dursa waan an sila siin jedhe beekuu qabda. Nagaatti siin buusa nagaatti. Na buusi rakkoo qabu na buusi. Deem. Ayyee aamoo hin deebistamu hin deebistaa ta'u. Gaaffiin kee Kan maal godhe galcha. guufime? Gaafiin kiyya kanuma amma isa gaafadhe kana maal ture naan jedhaa? Jechuun irra deebii na nu badhaan jedhe. Ayyee afaan Oromoo. Yesuus Kiristoos waaqayyoon kan kee. Yesuus maali waaqayyoo keetimi? Ayyee. Lafarratti waaqarratti waaqayyoo kadhatu qabamoo hin qabu? Yesuus moo? Qaba. Ragaan akan Yesuus akka waaqa qabu ayyee. Na ragaan akan akka waaqa qabu waaqayyoon kee. Ragaan kenni? Waaqa qabanaan jette waaqa akka qabu naa kan ragaa. Qacam qabamte har'a guyyaa eessatti wal deddeebite wali. La waaqayyo qabanaan jette Yesuus. Lafarrattis waaqarratti ragaa tokko lafarratti waaqa qabaachuu tokko waaqarratti waaqa qabaachuu naa kanni allaqe. Galatoomin sin jedha eebbifame. Mala Saara. Yesuus waaqa qaban waaqayyoon kee waaqa qabanaan hin jenneeti. Gaaffii kana ragaa isaa fiddee asufteeti. Wangeela irraa Naa fide ragaa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 17 irratti Yesuus Kiristoos Maariyaam Magdaleen akkana jedheen. Ammayyuu nan qabin. Maal si maxxansa siif hin dubbisa. Naa maxxansi maali jechuudha. Annan dubbisa maal bara dheeraa xiqqooshi. Kun akkana jedha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 17 Yesuus immoo ana hin qabin jedheen Maariyaam Magdalaan. Ani ammayyuu gara aboo baafadhu roomee siime si dubbisutti hin jira dhaggeeffadhu. Waaqa qabanaan jette waaqni keeti. Siitu ragaa fiduu qabaa gorsila. Hin qabanaan jette waaqa fidi ragaa sin jennaan. Gaaffii na gaafattuuf ragaa naa dhiyeessitee gaaffii na gaafatta. Malee ani gaaffii yeroo amma fakkeenyaaf gaaffii yeroo na gaafattu ati Oromoodhaa yoo naan jette isaa fidde gaaffii kana yoo amma fakkeenyaaf ati Oromoodha moo Amaara yoo sin jedhe namni jechuun addaa baruuf si gaafata sammuu kiyya irraa hin fide bakka Yesuus ati waaqa jettu kun waaqa qabaa miti eeyyee naan jette waaqa qabaa. Sammuu kee keessummeessu kaa. Sammuu kee irraa hin keessummeessuun. Okay, pentee biraa barbaadadha. Aamoo kiyya aamoo garuu gaaffii na gaafatu. Aamoo. Wayyee. Macaafa irraan si gaafadhe quraana irraan si gaafadhe moo macaafa irraan si gaafadhe wangeela keetii irratti macaafa kee keessatti Yesuus waaqayyoodha jettee amanta waaqayyoon kan kee kun Yesuus Kiristoos macaafa irratti waaqa qaba lafa irratti waaqa qaba jennaan eeyyee naan jette ragaa naa kanniin sin jedhe ofii ragaa fiduu diddee anaan ragaa na gaafatta. No, asmaamaa jedhe warri. Ani komentii dubbisaa jira. Maa komentii dubbista nun dubbistooti. Isa immoo maali ijoollee keessa? Okay, sirraa gaba. Ani ragaa si bakka ragaa irraa fuudhee gaaffii kana si gaafadhe si dubbisu. Macaafa Wangeela Yohaannis boqonnaa 20 dhaggeeffatu naaf darbee isaan si darbame akkanatti hin taa'u jira isaan si fuudhee si darban. Ati ol baasuu dandeessaa baasii yoo dandeessa. 20 macaafa kiristaana mana keessaa hin qabne si malee hin argine biyya lafaa irratti. Oh my god, ani moo? Macaafa dhiiftanii bar. Quraanaas dhiiftan. Waldaas dhiiftan. Faarfannaa malee. Dhaabaa maal jechuudha? Maal jechuudhaan hin qabu moo macaafa? Yoon har'a yoon an shahaadaa sin qabsiif nan agartaarra yoon an wangeela kee akka gantu sin goone naa guddisaa hay. Jaarsa wayin seebar mucaa xiqqaa wayite iddoon banadhu guddisi ingilcha eessa jirtan eessa ummanni kun jiru harshaa dubbadhaan jala warri jirtan abbo isin dhiiseen deema zuuriin na biraa Ustaza. Assalamu alaikum dirqetti isin dubbisaa bare isin. Waalaikum salaam naggeeffachaa jirra. Fuula keessa inni dhaggeeffachuu jira. Akkana wangeela hin qaba kun ajaa'iba maashaallah nagaan siifaa ta'u amoo koo bareedaa koo qeeroo nama akkas anillee hin qaba sanuma qaba
Bareedaadha. Tole wangeela Yohaannis boqonnaa 20 qofa gaafiin kiyya jira. 20 lakkoofsa 17 dubbisi. Qubee jenereeshinii hojjaasaa malee manguddoo akka kiyyaa kanaa wajji maal haasa'u? My friend, No. what are you doing? Reading? Hold on. My friend, yes, we're reading. 1 second, hold on. Carpel? No going morning duty? No sleeping? No, it's okay. lakkoofsa 17 asiidha dhiifama. Akkam jedha 20 lakkoofsa 17. Ayyee. Yesuus immoo ana hin qabin. Ana hin qabin. Ammayyuu gara abbaatti ol hin baane. Gara abbaatti ol hin baane? Gara obboloota kootii dhaqi. Gara obboloota koo dhaqii ani gara abbaa kootii fi abbaa keessanitti Gara waaqayyoo kootii fi gara waaqayyoo kootii fi waaqayyoo keessanitti ol nan ba'a. ol nan ba'a jedhi. Isaanitti himi jedhee ishee abboom. Tole Yesuus okay tole kana gaafin kiyya kana asirratti amma Yesuus sila waaqayyoo ta'ee gartee Yesuus waaqayyoo ta'ee gara waaqayyoo kamiittiin ol ba'a jedha. Gara waaqayyoo keessanitti jedhe. Waaqayyoo miti Yesuus. Miti? Akkasuma miti ammoo ko waaqayyoo mi Yesuus. Amma jechuun lama fakkeenyaaf gaafa na gaafattu yeroo na kennaa deeme. Tole si kanna waan jedhe bargaafuma afaaniiti. Yesuus akka jedhe gara waaqayyoo kootii fi keessanitti. Gaaffii afaan minika. Okay, sin deebisa ragaa hojii deebisa ishee ana kana jedhe boqonnaa dubbisa kun akka jedhu Yesuus Kiristoos gara waaqayyoo kootii fi gara waaqayyoo keessanitti ol nan ba'a jedhi isheetti na himaa jedhee dubbateemi. Ol nan ba'a jedhi isheetti na himaa jedhee dubbateemi. Tole Yesuus eega waaqate cufadhu boo singita. Yesuus eega waaqate gara waaqa kamiitti ol baasiif gartee amoo. Ante bichaana. Yesuus Kiristoos erga waaqatee maaliif gara maalitti ol ba'a? Gara iddoo dhufeetti ol ba'a. Maaliif wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa 14 maal jedhaa? Indubbisna wangeela Yohaannis boqonnaa tokko. No kana deebisi kaa dura Yesuus asirratti kallattiin qaal baqaal amo waaqayyoo kootii fi waaqayyoo keessan jedhe. Waaqayyoo amo waaqayyoo abumaas waaqayyoo Yesuus tokko wali qabna. Yesuus ati waaqayyottuun kun gara waaqayyoo kiyyaatii fi keessanitti ol ba'a jedha. Eega waaqa teessila waaqayyoon gara waaqaa adda kamii deema. Gara waaqayyoo abbaa dhaqa. Waaqayyoo koo jedhee bara no waaqayyoo qabaami Yesuus. Waaqayyoo qabamu hin qabu Yesuus akka bokkeewwota kanaatitti hin sobiniiti dama qeeroodhaati gana fuulduratti si eeggannu biyyaa fi amantaafillee. Gara waaqayyoo kootii jedhe son taane. Qabamu hin qabu waaqayyoo koo maalatu no lanee qalama kan koo jedhe abbaa qaba. Abbaan jedhu abbaas ni qaba kun gara abbaa kootii irra deebi laal. No akka jedhu laa dhaggeeffadhu gara abbaa kootii fi abbaa keessaniitti koomaa gara waaqayyoo kootii fi keessanii jedha abbaa fi waaqayyoollee qaba Yesuus miti. Dubbisime Yesuus abbaas waaqaas qabaami. Atoo okay tole waaqayyoon isaatiif abbaan isaa kami? Inni nu waaqa. Waaqayyo isaa waaqayyuma abbaatiin waaqayyo abbaayidha. Amen. Yesuus waaqa qabu moo qabu ree? Waaqayyo abbuma isaatu waaqadha. Silumayyuu beekee Yesuus okay ati waaqa ni qabda moo qabdu amoo? Qaba. Waaqayyoon kee eenyu? Waaqayyoon koo waaqayyoodha kaande. Eenyu waaqayyoon kee? Yesuus waaqayyoo keetii miti? Waaqayyo koo isa inni mee Yesuus waaqayyoo kooti jedhi Yesuus waaqayyoo kooti jedhi mee yeroo sadi. Dhaggeeffadhu stanima. Dhugaa didaa jira. Inde? Eeshe. Wanta ati jettiin jedhamina ati jettee no akkasiin okay Yesuus waaqayyoo keeti ani Allahan waaqayyoo kiyya mee ati Yesuus waaqayyoo kooti jedhi yeroo sadi. Me abumaze Roome kiyya deebisu dhiiseeti si wajjin haasawu dhugaa. Ani si amma si jaaladha ammoo. Allaan waaqa kooti jette mini
Jadi me ati Yesus. Yesus jadi Yesus waaqayyo ko jadi me. Anis waan jedhu siin jedha qoy anis waan siin jedhu. Allah ajaiba. Jadi ka maksudnya tu waaqayyo Yesus waaqayyo ko jadi me. Abbaan Yesus abbaa koodha. Akkasiin hin jenne Yesus waaqayyo keetii miti. Wanta macaafni jedhedhaan. Baga didi Yesus waaqayyo keetii miti. Yesus waaqayyo miti. Yesus abbaa koodha gara inni deema. Hold Yesus abbaa keetii. Yesus abbaa keetii amo. Inni abbaan Rabbi si ofee garee shaadaa si fide yaa mucaa xiqqaa. Kuno tokko selaan jedha. Mee jedhi hin sodaate jedhi ka Yesus gooftaa kootis waaqayyo kootis jedhi yaa gogosi kiyya. Gooftaa kooti waaqa koota anaaf wajji maal kanaasuuf sababu maas maal. Reefu si hojjaa sa'o didde gaafii deebisu ol bahi viidiyoon amma kan mucaa kanaatti itti ratakka. Guddisaame kuno abbaa fi ilma wal bira fide kuno laal. Mucaa xiqqaa kanarra amoote akkasuma naa taa'ee hanqasu. Kana waan siin jedhu wangeela Yohaannis boqonnaa 27 naa dubbise jee. Rome. Mutira jirta. Hara dubbii ajaa'ibaati. Mutira jirta, mutii kaafadhu hin dhaga'amu. Mutirraa of kaasi. Hafuurri kana si yaadachiifne kun maali? Hayyee. Rome. Akkaatii gara obboloota kootiitti akkas jedhaa himaa. Gara abbaa Lallaba keedhiisi. gara abbaa. Waan wangeela Yohaannis bani wangeela Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 17. Lakkoofsa 20 afaan Amaariffaatiin dubbisa. Bani waanuma feete nama afaan feeteen bani. Inni dhageessaa miti afaan Amaariffaa. Inni dubbannu malee hin dhageenye. Abummoo ayyee. Yohaannis 20. Yohaannis miiraaf. Yohaannis 20. Aya 17. Tifuuf. Aya 17. እሺ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ማን ነባለው ኢየሱስም ኢየሱስም ገና ወደ አባቴ አላረኩምና አትንኩኝ ነገር ግን ወደ ወንድሞቼ ሄደሽ እኔ ወደ አባቴና ወደ አባታችሁ ወደ አምላኬና ወደ አምላካችሁ አርጋለሁ ብለሽ ንገሪያቸው። ኦኬ አማስጋ ወደ እኔ አባቴና ወደ ማን ነው ጀዴ? ወደ አምላኬ ኖ አባ ኮቲፍ አባ ከሰን ጀዴ ሚቲ ኤካ ወደ አባቴና ወደ አባታችሁ ወደ አምላኬና ወደ አምላካችሁ ኦኬ እቲ ደም ድሮ ተና አባቴ ከና ገራ አባኪ ያፊ ገራ አባኪ ሰኒ ጎበስ ያ አባን ኢየሱስ ሮሜ አባን ኢየሱስ ማል ሲፍታ ዋቀ ኮቲ አባ ሲፍንተው ዋቀ ኮቲስ አባ ኮቲስ Gobas, Jesus ifo abban malta. Hold on. Calm down, please. Itti debita yaada kan kedda ittin ani qubee takka hudhaa takka dubbachif dubbima ittin dabalu. Ati feetu itti dabale wangeela kee ani garte nan galchu. Waan sin jedhe abbaa kootii fi abbaa keessan jedhe Yesuusii fi ati abbaa tokko wali qabdan moo hin qabdan? ኢየሱስ ነሙማ ደንጋፋ ይብስን አባቶ ኮሊካን ፕሊዝ ዋንስ ጋብና ደ ኢየሱስ አኒስ ኦኬ አባቶ ኮሊካን ቴንክ ዩ ኤራሲ ደ በማስ ሙሳብ ቻርጀር ተቆናፈደ ኦኬ ኢየሱስ ክርስቶስ ማከዘ ገርቴ ዋቀዮ ኮቲ ፊ ዋቀዮ ከይሰን ጀድ ኢየሱስ ፊ አቲ ዋቀቶ ኮሊካን ደሞ ወልትን ቀብደን ኢየሱስ ጋፈም ፎንን ንብስ ዋቀቶ ኮሊካን አባቶ ኮሊካን አቲ ማሊን ጀርታ አቲ ሲቪላን ጀርተሞ ፎንን ጀርታ inni afura fi namummaadha waan jiru ansansiin jenne akkuma feetettu Yesuus yaa Roome ta'abbaanaa deebiste waaqayyoon kee na dhageeffadhu abbaan kan Yesuusii fi ati anis abbaa tokko akka walii qabnaa deebiste gobas wangeelaa jedhe irra sii deebi ammas waaqayyoo kootii fi waaqayyoo keessan jedhe Yesuusis anis Roomeenis hawaasni as jala jirus Yesuus hin dabalatee barattoota isaa dabalatee waaqa tokko walii qabnamoo walitti hin qabnu. Yesuus Kiristoos yeroo namummaadhaan ibsin waaqa tokko walii qabna. Tole gobas Yesuus waaqa qabu moo hin qabu? Foon namummaadhaan waaqa qaba. Akka fedhe namummaan waan biraas hin jedhe Yesuus waaqa qabu moo hin qabu? Namummaadhaan waaqa qabaan sin jedha ati yoo maaliin waaqa qabda ati yoo?
Anis namummaadhaan inni waaqa qaba. Gobas allake thank you. Na deebiste. Kanaaf Yesuus waaqa maal taare? Na deebiste. Inni immoo hafuuraan waaqa. Inni immoo Yesuus immoo hafuuraan waaqa. Hin fidda. Hafuuraan Yesuus waaqa kan jedhu. Okay, amma listen. Yesuus waan naan jette bakka sanatti si qaba. Yesuus hafuuraan waaqa naan jetteemi. Miti? Yes. Fidi Yesuus mongeerraa hafuuraan waaqa kan jedhu fidi. Tasse. Yohaannis boqonnaa tokko kaasee hanga ani jecha kee dhaggeeffadhu. Yesuus hafuuraan waaqa naan jette si jedhe takka naan dogoggore maybe ani gurra kiyya hin dulloomensa. Kanaafuu siin jedhe bar hafuuraan waaqa inni isa jechisiisu hafuurri inni jedhu kun eenyu akka ta'e immoo haa ilaallu kadhaqnee. Ansan siin jedhe ilaalu siin jedhe. Yesuus atis namummaan Yesuusis waaqa qaba naan jette gobas. Hafuuraan Yesuus waaqa naan jette. Eessaa fuute Yesuus hafuuraan waaqa kan jedhu. Eessaa fuute? Anaa jedhe. Okay, waan dubbii wangeeliin jenneemi? Dhaggeeffadhu kan wangeelii jedhu wajjin waan ati ittiin fudhadhu kaan waan wangeelii jedhu malee. Jedheeni jira. Naa kan hafuuraan waaqa Yesuus kan jedhu fidi hafuuraan waaqa. Kanaafuu haa dhaggeeffannu ka hafuuraan waaqa akka naa kanni ka matsaafna dura jira akka ta'e wangeelaan dubbifadha dubbisii miti. Hima hafuuraan isa jedhu kana barbaadati isa hafuuraan jedhu kana akirratti dubbisinaan jedhaa jiru. Yesuus Kiristoos an waaqa sin jenne hafuura jechuun bar sayxaanni hafuura miti. Ergamoonni hafuura maalas hafuura sayxaanni hafuura miti. Hafuura. Waaqayyo hafuura miti. Waaqayyo immoo hafuura isaa hafuurota jedhaman kana hundumayyuu uumeedha. Hafuura jechuun waan ijaan hin mul'anne waan jiru takka jechuu bara. Maal isa? Waan jiru takkaadha. Kanaafuu seexannii fi waaqayyo walqixaan. Waan sin jedhe hafuura. Ansan sin jedhe waaqayyo jechuun hin mul'atuuf hafuura jedhame. Seexaanis hin mul'atuuf hafuura jedhame. Waan waaqa tokko jechuun miti. Anis hafuura kanin siin jedheef isa mul'anne sana dubbifnu. Okay, hafuura qulqulluun hafuurama. Yesuus Kiristoos hafuuraan waaqa kan jedhu. Mul'anne sana dubbifnu. Waaqummaa Yesuus isa mul'anne sana dubbifnu. Jecha jette kana fidi kaa takka soomni sobe jedhe Yesuus Kiristoos hafuuraan waaqayyoodha kan jedhu. Maal taate nama waaqayyoo makkanatti dabbo. Abumaaz na dhaggeeffadhu. Nuti waaqayyoon hafuura jennee fudhanna. Hafuura kan isa jechisiisu kana. Sayxaanileen hafuura eegsanii amantan. Sayxaanni hafuura itti fudhate sayxaanas. Sanin hin mormine barra. Addunyaan dhaga'u jira namoota gurra baay'ee qaban namoota. Gurra baay'ee qaban namni gurra baay'ee qabu hin jiru. Beekumsaanillee anaan daran kan ta'an. Injira anaan daran kan jirus injira akkas dhugaa kana. Ni jiru waan ta'eefu. Gabaabatti hafuura isa jedhu nuti waaqummaa yookiin immoo isa seexana jedhu isa maleekaa jedhu bakka buufnee otoo hin taane amma waan waaqummaaf namummaa taasaa jira waan ta'eef waaqa qabaachuu namaa fi waaqa nama ta'uu waaqaaf dubbataa jira waan ta'eef kutaa kanarratti hafuura iddoon na jechisiisee jalqaba irratti waaqni hafuura jennee yoo fudhanne Yesuus Kiristoos immoo hafuura ta'uu isaatiif waaqa isa hin argamne isa hafuura ta'e sana ta'uu isaatiif wangeelli Yohaannis boqonnaan tokko akkasii jedhee ibsa. Yesuus hafuuraan waaqayyoodha kan jedhu jira macaafa caafame moo sumaatu yaada sammuu keetiin aan jette. Hafuuraan isa jedhu kanaan jedheen siin jedhaa bara. Okay fidi Yesuus waaqa macaafa irratti ayyee. Waaqa ta'uu isaa ibsa. Yesuus waaqa qaba akkam waaqa ta'a? Sagalee ta'e san daga. Yesuus amma wangeelii Yohaannis boqonnaa 20 irratti Yesuus waaqayyoo koo jedhe waaqa qaba jenne dagalle atii fi Yesuus waaqa tokko qabdan anaji abbaa tokko waliin qabna allaqe. Namummaadhaan of ibsaa jiran sin jedhen bakka kanarratti namummaadhaan of ibsaa jira yookaan personally. Okay fidi bakka Yesuus waaqummaan ani okay namummaa kun Yesuus waaqaan qaba jedhee fidi ammoo bakka biraa ani waaqa kan jedhu faalleessi kana. Ani waaqa kan jedhu moo. Kana eenyutu ani waaqaan qaba eenyu jedhe Yesuus immoo qaama biraa jedhe. Yesuus tu yade. Yesuus fidi bakka Yesuus bakka Yesuus waaqummaadhaan ani waaqa jedhe fidi bakka dubbate Yesuus. Wangeelii Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 30. Anaaf abbaan tokko jedhe ani waaqa hin jenne Yesuus. Anaaf abbaan tokko jedhe Yesuus ani waaqa hin jenne. Kanaafuu ani waaqa hin jenne ka. Anaafi jedhe abbaan eenyu?
Afaan Oromoo singaluu gobe Roomee koo. Kanaafuu ani Maqaan keenyu san maquma keenya Roomee sin jechaan oolu. Roomeen macaafa. Maqaan keenyu. Yohaannis 14 dubbifnu shi. Maqaan keenyu bo. Isas ni haalta. Maqaan keenyu. Roomeedha. No, Roomee miti. Roomeen kitaaba macaafa sira jiru. Roomee 19 ati maqaan kee. Wallahi penteen akka roona soom diyaa kee. Awwan soobiin kan jedhu caafamee jira. Roomee 9 Nin beeka Roomee 19 waan jettu. Dhugaa sisimadde. Si jaaladha. Akka feetanaa ta'e ammoo maqaa kee kana naa himi deemu. Maqaa kee naa himi deemu. Maqaan kan koo isa originaalaan sitti maare. Feekii fi kan feetanatti himi. Kuni feekii. Kan tajaajilaati inni kun feekii miti dhugaadha. Ayyee kan feekii TV kan originaalaa naa himi. Isa dura waan takkan Ni raaffatte maqaa kee. Maqaa kee ni raafatte. Daqiiqaa shannaa kenna. Inni raam hin barbaadda. Daqiiqaa shan keessatti maqaa kee. Dhuma irratti hin sitti daqiiqaa shan. Eeshi. Daqiiqaa shan. Tole. Rabbii kiyya. Roomeen ganda jedha Waaqayyoon ganda keessa seenaan Naannoo seenaan neessuun jennu. Dhiisa. Roomeen macaafa. Okay, isa. Maqaa himuu dide. Maal seete Abu Muaz amma gama afuura si jedhu qofan si hubachiisa. Jalqaba sagalicha ture jedha. Sagalichis jalqaba waan hundumaa ture. Sagalichis Waaqa bira ture. Sagalichumtu Waaqa ture. Kunuun waan hundinuu isaan ta'e kan ta'e keessaallee isa malee kan ta'e tokkollee hin jiru jedhee jalqaba. Achuma lakkoofsa 14 irratti bu'eetu sagalichis nama foonii maal godhe nama foonii ta'ee nama foonii ta'ee jedha. Kanaafuu sagaleen sun jalqaba maal ta'e yoo jedhee waan hundumaa isaan uumame kan uumame keessaallee isa malee sagaleen sana eenyu? Sagaleen sun isa foon ta'e yookiin isa Yesuus jedhame sana. Yesuus sagaleedha? Yesuus otoo nama hin ta'iniin dura otoo Yesuus hin ta'iniin dura sagalee ture. Okay, Waaqayyo abbaanoo maal ture? Erga foonummaa argatee booda Yesuus yookiin immoo maqaa namoonni okay, Yesuus sagalee ture. Abbaanoo maal ture? Waaqa ture. Okay, Waaquma ture mi abbaan barabaraan? Yesuus barabaraan Waaqan turre mi? Innis Waaqa ture jedha bara. Sagalee ture naan jechuutu jettu? Qoy siifan dubbi. Karuma hundatti wanni booluma diidina biratti. Qoy waliin diiddu. Hanqa mana kana qorqorroo sana gubbaa baatu. Isa jirtin. Abu Maazee meenaa dubbisi ilaale bakka kanarratti. Afaan Amaariffaa immoo hin dubbifta waan ajaa'ibu biraati nama balaadha bara. Waaqayyoon siyaasa dhaggeeffadhu. በመጀመሪያ ሄደ በመጀመሪያ ቃል ነበረ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ ቃልም እግዚአብሔር ነበረ ሰገሊችስ ዋቀዮ ቱሬ ኦኬ ቃል አፋን ኦሮሞ ደጎገር በከሆኑ አከም ቃል አፋን ኦሮሞ ተት ቃሊ ማለት ይፍታ ሰገሌ ምት ነው ድምጽን አፋን ድምጽ ነው ማለት ወይ መጣቀረው Abu Muaz la dhugaarra gaafa fagaachuu barbaadde baay'ee dhugaarra gaafa fagaachuu barbaadde no fuulli keetu natti fa kana maseetii dibte mashallah otu Sira nakka gorama taka dhugaarra yoo fagaachuu barbaadde no qaam nabbare way dimsa nabbare suudhaaf yaalla dhugaadhaan wal hubachiisuudhaaf yaalla yoo ati dhugaa fuudhaan barbaadde nama danda'ee mormummoo Waaqayyoon siif haa kennu ani garuu mormii hin barbaadu dhugaan karaa naa hin mormine bar ati mormi wallahi sin mormu jira malee gara Waaqayyoon maqaa kee naa himi Waaqa guutuudha nama guutuudha Yesuus Kiristoos isin jaalata araara isaa jaalala isaa isin irratti haa ta'u maqaa kee naa himi deetan guyyaa firdiitiif diddanii aboo firdiitiis amma okay maqaa kee naa himi in katabadda Dolara yoo na ergite malee. Okay, accounti mul'isi verga. Maqaa kee naa himi kaa. Balla manaa seente xumura siifin himaa naan jette maqaa feekiif originaalaas.
feekii maqaa kan koo feekii hin jennaan maqaa feekii nan qaban. Feekii feetamoo oriijinaal naan jettee bar. Lachuutu naa himin jedhe. Maqaa kan koo isa oriijinaalaanis hin jedhee fi isa maxxanfadhe yookiin immoo iyyuu maqaa tajaajila otoo hin taane. Okay, oriijinaal naa himi. Maqaa warri naa baasan. Naa himi iyyee roome. Roome kudhan sagal. Yoo doolaara na ergite malee siin himu doolaara na ergite. Keessaaniin si erga iyyee keessaan. Oromoodhaa miti ati Oromoodhaan doolaara na ergi. Oya amaaraare qaal nabbaree fi dimsi nabbaree saniif hin dhiisee bar. Okay, naa himi kaa. Oromoo maqaa walii himti. Oromoo maqaa naaf hin himne akkamittiin naani Oromoo jedha. Innaa taafanni barri innaata maqaa koo yoo sitti mee. Maqaa nama rifa maal maqaan nama naasisu biyya lafaarra jira. Ka Teediroos Oggus hin jedhan yeroo baay'ee bari ijoolleen Oromoo. Afro. Teediroos Oggus jedhan. Mililikuu wanuun hin jedhin. Abo maanal kasibira jiru kun eenyu roome mee roome kasibira jiru kun obboleessa yooni manyaa sanii kannime obboleessa yooni manyaa kana kanni obboleessa haceeteeti Abo baay'ee. Oh nagaan isiniif haa ta'u. Anis dadhabe salaataaf deemuu deemu. Eenyu warri jirtan eenyu ammoon isin jira ammoo galatoome anyway roome. Maqaa kee qofa nuti deenu gooti. Waliin yeroo biraa seefna. Nagaan turaa. Teediroos. Ol deebi ammoo isa deemtaa miti ati. Manguddoo tanaa hojjaa Singatan dhugaa baate. Singatan ayyana gette. Singatan jirtu. Akkam jirta? Nagaa galata isaa akkamati? Kiristaana? Galata Waaqayyoo. Nagaa jiraatte malee jiraadhu. Maatii fi hundinuu fooniif afuran nagaa? Nagaa jiraatte malee. Galata Waaqayyoo naguma. Malee jiraadhu. Kiristaana keessa adamee kami? Maa namni dhufu hundi nama koffalaa. Ani mee ayyaana koffalaatiin siyaarra. Lakki ayyaana koffalaayyuu miti kolfuufiyyuun turre baay'ee leessanu ijoollee. Yeroo irratti goonaanii jalqaba yaaduma koo sitti himadha. Ayyee himadhu obboleessa koo. Yeroo baay'ee nan si argaa jechuun baay'ee illee ilaalu yoo ta'e illee darbee sin argaa. Garuu kaayyoon dhugaa hubachuudha moo kaayyoon dhugaa beekuudha moo falmiidha. La kaayyoo kan koo. Kaayyoo kan keessi kaayyoon namoota giruuppii kana bananii amma mucaan kun yoo xiqqaate guyyaatti si 50 irratti sheer godha mucaan abbaan giruuppii kana jechuu kooti. Badiin qabu akka yaadutti kaayyoon dhugaa hubachuudha dhugaa beekuudha dhugaa wal hubachiisuudha yoo ta'e tokko namni dhugaa of harkaa qabu dhugaa kan isaa hima. Ammatti dirree irratti taphattu dirree kiristaanotaati jechuun waa'ee kiristaanummaa softaa. Silaa maal ta'utu irra ture akka ilaalcha waliigalaa yaada kooni kennutti waa'ee amantii musliimaa akka namoonni fudhataniif ati musliimaa waa'ee musliimaa himus irra ture. Waa'ee kiristaanaa immoo kiristaanota irraatii dhaga'uus irra ture. Waan siin galle gaafachuu ture yoo dhugaadhaan dhugaa beekuudha ta'e. Dabalataa waan si argaa jiru. Amma gaafettiin jiraama. Lallabaa dhiisitti gaamma singitan. Lallabaa miti. Quraana kiyyan fudhattu takka jedhee quraana kiyya bakka itti barsuun qaba. Iddoon kun iddoo wal falmii gartee comparative religion amantii lachuu madaalchisanii itti haasawan. Quraana qofa wangeela qofaatii miti walii gallee. Quraana irraa na gaafatta sii deebisa wangeela irraa si gaafata sii deebisa chaalenjii wal goone wal arga dhugaa walitti argisiifne wal amansiisuudha malee waan biraatii miti. Maaltu jira beekte abumuwaas ani kana si jibbe miti waan hin beeku si deebisa waan hin beekne hin beeku ani waaqa miti wanta hunda hin beeku ati illee akkasuma garuu dhugaa jiru sitti immoo kutaa 3 kutaa 4 yeroo barannu falmiirra ture falmii ni kan qabu faayidaa siin qabu ra'ee moo hoolaatu caalaa farda moo makiinaatu caalaa waaqa moo lafatu caalaa yooti jechaa oolte bu'aan bu'u tokko iyyuu hin jiru dhugaattis namatti agarsiisuu hin dandeessu garuu dhugaan ani beeku kana beeki fudhadhu yoo naan jette waan naan galle isatti dubbattu irra dhaabadhee si gaafadhee dhugaa hubadha. Ati koo kan koo na gaafachaa jirta deebite. Ana kiristaanummaa na gaafachaa jirta. Ati kiristaanummaa na gaafatte ana amma kiristaanummaan gaaffiidhatti hin taane. Sitti hin taane? Akkasitti taate mallattoo gaafinsi godhee deemtaa qoy ulfa rimee tokko gara sii kanne.
dhaggeeffadhaa jiran. Nagaa maaf dhufta jedhanii dura deebii kaa kottu singitan. Maa ka dhufu hundeen dura dhaabbachuuf forme kuni nama Waaqayyo Isa aamen ma jedheti. Jirtani Nasra. Narratti bilbilame dhiifama. Eeshi baga bilbilan. Okay, kiristaanummaan shakkii. Maal jechuu barbaaditan? Kiristaanummaan shakkii. Kiristaanummaan raanimmaa gaaffiin qabu ishakkullee amaneerallee. Okay. Ayyee. Okay, ati kiristaanaami? Eeyyee. Eenyu kiristaana ta'e isin jedhe? Ani sitti waan jira miti ani shakkaan jiru gaaffii si gaafachaan jiru. Okay, eega shakkiin jira. Okay, kiristaana okay naanta ammai eenyu kiristaana ta'e isin jedheti? Ati amma dhufteef yaatuma kee naas gaafachuuf hin dhufne deebisuufis hin dhufne bakka anumaan lallabdee yaada kee deemuuf himi? Deeqa akkasii kanneen yaada dabarfatu deemu. Waa'ee Yesuus itti himuu danda'a yaada koo dabarfachuu duwwaa ta'uu hin taane yoo dhugumaan. Okay, waa'ee Yesuus natti himi. Daqiiqa afuriin si kan na haasawu natti himi waan san takka takkattiin si gaafa dharagaa hojii. Go ahead. Daqiiqa shaniin si kan. Ani amma daqiiqa afur naa kenninaan nagaa. Shanin si kanne gar takkan deemtu achi booda gaafiin an si gaafadhu waan lallabdisan niin katabadha takka takkattiin si gaafadha daqiiqaa shanii amma itti fufi kudhanitti dhaabi. Go ahead. Galatoomi baay'ee. Hundumti keessan dhaggeeffattoonni Waaqayyoo isin haa eebbisuu baguma carraa kana argadhe. Jalqaba irratti waa'ee Yesuus ilma Waaqayyoon isinitti hima barreessa tokko rakkoon qabu. Waa'ee Yesuus beekuudhaaf Yesuus Waaqayyoo isa nama ta'edha. Waaqayyoo hafuura Waaqayyo inni hafuura ta'e namatti hin mul'atu sababii namaa fi Waaqayyo wal arguu hin dandeenyeef sababii namni immoo cubbuutti kufeef Waaqayyo ofuma isaatii karaa Yesuus mul'ate. Sababii maali? Gatiin cubbuun ilmaan namaa du'a waan ta'eef ilmi namaa immoo cubbuutti waan kufeefi du'a cubbuu ilmaan namoota hundumaarraa kaasuuf jecha Yesuusin erge. Yesuus kun maalidha? Waaqayyo isa nama ta'edha. Kanaafiyyuu Yesuus Kiristoos nama guutuudha, Waaqayyo guutuudha.